Dooniin kun caalbaatichaaf odoo hin ta'in caalbaatii boodatti deeme. Kun gootota Harargee lixaati. Qabatamaatti maqaan isaaniitis የምድር ድሮን ይላል። Gareen kun garee aanaa mi'eessuuti. Aanaa mi'eessuuti. Obboleettiin xiyya artisti kan duratti dubbatu gootota kanaafi Shanee allayyaa ni galchinaa yoo jedhan namni baay'een keessan harka guuttaniif Shanee waan jibbitaniif. Kanaaf kun immoo gootota dhiira Shaneeti waan ta'aniif nu gootummaan keenya Shanee barbadeessuu duwwaa odoo hin ta'in artistiin nageenya, artistiin gootaa, artistii kanaaf caasan aanaa mi'eessoo keessumaayyuu gareen diroonii aanaa mi'eessoo jedhamnu artistii keenya kana waan qabnuun bira dhaabbanna waan ta'eef gumaacha nuyi kenninuuf obbo Abdusalaam garana dhufanii maqaa diroonii aanaa mi'eessoo kanaan akka nurraa fuudhan kabajaan affeera. Kenna fi gumata Tony ana mesora artist Absalami gumata dufe akka artisti asitti kebalani shagola kebala chap 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 achap nuti lubbus mekanina homna kamnu sibira jirra gumaacha qarshii kuma digdama qaamoleen kanneen maqaa dooniin yaamaman aanaa mi'eessorraa dhufanii kennaa kana kananiif jiran jecha nuuf galatoomfadha. Guddaa galatooma komishinar haalaan galatoofannaa bakka isaaniitti nuuf deebisa.